Harka fuudhee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota Hinaan Tubee akkam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtanitti nageenyiif jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee hordoftoota amantaa kiristaanaa kan taatanii ayyaana Ukkee yookaan Dabra Taaboriin bagattii isin ga'e akkasumallee baga walumaan geenye isiniin jedha. Har'a immoo akkamitti akka kenneettoo jedhama. Kenneettoo saniin hojjechuu fedha. Akka nani beekutti kenneettoo jedhama. Akka isin beektanitti immoo yeroo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Haala kanaan inni kun midhaan kun qamadiidha. Garbuu waan hin jirreefi ani hojjechuu waan barbaaduuf waanuma na fuuldura jiruun isa kenneettoo san hojjechuu waan barbaaduuf kinoo haala kanaan akka hawwachaatiin jira jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa nafaana turaa isiniin jecha akkasumallee bagattii isin ga'e irra deebiidhaan ayyaana gaarii ayyaana gammachuu kan jaalalaa kan tokkummaa isiniin jedha. Akkasumallee warroonni biyya ormaa keessa jirtan mana namaa keessa jirtan warroonni akka kooti Waaqayyo kan maatii keessa wajjiniin dabarsitanii isinii haa godhu jechuudha. Bara dhufu yookaan bara isin karoorfattan jechuudha galuudha fi hundumti keenya hawwii ayyaana kabajuu maatii keenya biratti baay'ee qabna jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyoon hawwii keenya illee galmaan nuuf ga'e kaayyoo keenya galmaan nuuf ga'e akka biyya keenyatti gallee maatii keenya wajjin ayyaana kabajnu nu haa taasisu isiniin jecha. Egaa bagattii isin ga'e kinoo ani hamma haala kanaan garbuurraa osoo hojjetame bareedaadha garuu ani amma qamadiirraa hojjechaa jira. Isiniin jedha akkuma argaa jirtan kana jechuudha baay'ee namatti tola. Warri jechuudha mana madaamii keessa jirtan akka koo yoo waa tokko hawwitanii haguma biyya keenyallee mi'aawuu baatu haala kanaa jechuudha. Wanta nu barbaachisa wanta wiilisanii hojjetachuun danda'ama. Manni itti hojjechuun namatti hin tolles hojjetachuun namatti hin tolles jira. Garuu mana itti namatti tolutti haala kanaan hojjetanii fayyadamuun ni danda'ama isiniin jedha. Nama haala kanaan guggubee jechuudha qamadii kana akka bunaatti akaa'ee baay'ee tokko namatti tola. Kinoo haala kanaan jechuudha. Haala kanaan sagalee isinirraa hin qannase jechuudha yookaan akka isin hin jeeqne jechuudha. Isinirraa hin cufe maaliif jennaan mukayyafnis jira wantoota garagaraatu jira kan sagalee qaban kanaaf nan qannase jechuudha. Egaa haala kanaan qopheeffadhee haala kanaan haaluma argaa jirtan kana biyya keenya keessatti kan baay'ee baratamaa fi beekamaadha kan kun jechuudha. Wanta kanaa kun garuu mana namaa yeroo jirutti wanta biyya keenya yeroo itti nu barbaachisu jira nyaata biyya keenya akkasuma yeroo ayyaana baay'ee garaan nama bada. Osoon achi jiraadhe osoon maatii koo bira jiraadhe waan nama jechisiisu wayiiti jechuudha. Garaan hedduu nama bada jechuudha. Keessattuu yeroo bara haaraa warra akka kooti bara haaraa irratti hedduu garaan nama bada jechuudha. Ayyaanota kaawwan omaanatti fakkaatu fakkeenyaaf ayyaana Faasikaa yeroo fudhadhe homaa tokko irratti fakkaatu jechuudha. Maaliif ayyaana Ramadaanaatiin walirra waan jiruuf ani hojii koo malee ayyaanicha hin yaadadhu. Garuu amma bara haaraa kanaafi amma kinoo yeroo amma keessa jirru kana keessatti ayyaanota jiran hunda isaa nan yaadadha. Maaliif jennaan biizii miti wanti itti biizii of godhu hin jiru barnoonnis hin jiru hangas hunda nan yaadadha jechuudha. Ayyaanni yeroo kabajamu osoo biyya jiraadhe na jechisiisa. Kinoo haala kanaan amma guggubee bareechee tolcheen jira.
isiniin jedha garuu akka malee nama affana jechuudha guyyaa isaan ka'ee jirre malee guyyaa isaan ka'ee jiran kana hojjetanii baay'ee tokko wannidha qa'ee madadaa keessa deemee jechuudha urgaan isaa jechuudha kinoo ani amma heelidhaa fi qarafaa fi qurunfudii itti godhadheen jira haala kanaanin nan daakaa jechuudha xiqqoo nan caccabsa egaa nafaanuma turaa isiniin jedha kinoo amma wanta itti daakkadhullee qopheeffadhee isiniin jira wanta itti qopheeffadhee kinoo haala kanaan daakufanii haala kanaan daakaa egaa kabajamtoota koo nafaana turaa baay'ee namatti tola hedduu namatti tola asumarraanis immoo warri natti dhiyoo jirtan koottaa ayyaana waliyyaa dabarsinu isiniin jedha uummata qashtii haala kanaan jechuudha qadaadadhee harki kiyya tokko waan ta'eef naaf hin mijanne jechuudha kinoo haala kanaan amma daakan jira daakif kinoo amma akkasitti gurraa itti naqadheen jira jechuudha amma isa naqadhee kan gubbaarratti naqun xiqqoo kaameraadha kaameraa xiqqoo akka inni naa daffuuf jechuudha maaliif har'a boru ayyaanni gaafa jedhamu akka har'aa kana jechuudha kan inni qopheesse kanaaf xiqqoo daffuu barbaachisa kun immoo sukkaara jechuudha sukkaara ka baay'ee fixa tuman godha jechuudha sukkaara hamama bishaan itti naqadhaa bishaan koo nan fidaa bishaan itti nannaqa baay'ee ta'e jechuudhaan dura xiqqoo dhassee baay'ee ta'e kanaaf baalli ittan naqee jechuudha amma immoo asitti daabboo jechuudha daabboo ukee jechuudha haala kanaan tolchaan jira jechuudha baala inni ittiin tolchuun immoo baala maangooti baala maangoo dhiqee tanan jechuudha ittiin hojjedhe haala kanaan jechuudha haaluma salphaadhaan akka nama hin dabbarree fi akka qalbii yeroo biyya nama yaadatte baay'ee ulfaataadha waan ta'eef haala kanaan hojjetatanii yeroo ayyaana keessan kabajuu barbaaddanis yeroo immoo lafa jirtanis waan barbaadan hojjetachuun akka danda'amu jechuudha mana gaarii keessa yeroo jiraattan yookaan mana dhufanii bakka sun hojjetanitti isin laalle yookaan isin hordofanii wantoota garaagaraa eenyuudhaaf maal wantoota akkasiisan yoo hin jiraanne haala kanaan hojjechuun danda'a daabboo koo hojjechaan jira egaa akkumaan argaa jirtan jechuudha haala kanaan baala kana alaayin muree dhiqee jechuudha bareechee akkasittiin ittiin inni jedhe jechuudha ittiin hojjechaa jira haaluma kanaan jechuudha foroniin galchaamma akka inni bareedu isiniin jedha booddarraa walumaan ilaallaa akka baalli kun irraa gadi ol hin jenne immoo waan itti qadaade jechuudha gubbaarranii akka wanta haphii wayii jechuudha akka isaanii gubbaarran itti qadaadaa baalli kun irraa akka ol jedhee foronii yeroo galchu qilleessi seenaa hin babbaqaqa jechuudha akkas akka hin taanee fi gubbaarra isaa nan qadaada jechuudha baalli kun yeroo irraa ka'e waan babbaqaquuf akkanatti foronii nan galchaa foronii galchee kinoo akkanatti ba'eeraa jechuudha daabboon kiyyaa haala kanaan ayyaana kee dabarsuuttan jira isiniin jedha uummata qashtii hedduu namatti tola dhugaa rabbii laala akka bareedu waaqa namatti tola baay'ee tokko seeraan garuu hin tolchine hin diddiriirsine garuu hedduu namatti tola dhugaa rabbi no laala baalichi kiyyallee ittillee hin qabanne jechuudha baalli gaarii wayitii namatti tola haala gaariidhaan naaf bilcheesse ittiin maxxannee jechuudha kinoo baay'ee tokko bareedaa jechuudha haala kanaan hin hojjedhee isiniin jedhaa kinoota haala kanaan dabarsineerraa kan baranaallee kada gareetis immoo ittiin nu haa ga'u yookaan biyya keenyatti dabarsuu dandeenya yookaan immoo
asumartis dabarsuu dandeenyan beekamu akka waaqayyoon jedhe jechuudha. Nama ammoo baalli kunoo kana fakkaata. Daabboon kiyyaallee kunoo kana fakkaata. Uummata jaalalaa kottaa nyaannu ayyaana waliyaa dabarsinuu isiniin jedha uummata gashtii. Haala kanaan daabboon koo qophaa'ee jechuudha borumtiitti jechuudha guyyaarra. Guyyaan amma kana hojjedhee guyyaa boru jedhamudha. Akkasiin jedha iddoo nagaa naaf turaa isiniin jedha walitti deebina. Kinooti haala kanaan kenneettuun kiyyaallee bahee jira. Hedduu tokko mi'aa hedduu tokko namatti tola dhugaa rabbi dubbachuudhaaf akkasiin isiniin jedha. Aga walitti deebinutti nagaa naaf turaa iddoo nagaa naaf turaa isiniin jechuun jaaladha ulfaadha.